namoonni tokko tokko miidiyaa kanarratti yeroo ba'anii waan dubbachuu qabanii fi waan dubbachuu hin qabne adda baafatanii beekuun isaaf fuulduratti hin jiru natti fakkaate. Mee viidiyoo obboleettii tanaa ilaallee wajjin deemina jechuudha. Yeroo isa na jechuudha dubartiin manatti dhalte jechuun baay'ee ulfaataadha, baay'ee baalageedha. Ollaan illee firillee nan jaallatu ture. Akkuma fedhee ta'ee abbaa koo wajjin walitti araarame paaspoortii koo baafadhee firii viizaadhaan gara biyya Saa'udiitti hangalee isa booddee gaafa biyya Saa'udii galu dhugaa dubbachuudha. Ani moodeliidha, bakka moodeliidha. Aktiin godha, uffannaan koo, dhiqannaan koo, dibannaan koo akka sarraate nyaanaa ta'uu dide. Adaadonni kana gorsanii akka kanaa miti biyya Saa'udii gaditti yoo hojjette malee akka kana uffanna agarsiisan nan jiraachuu dandeessu keessa nan jedhanii isa booddee suutuma suuta wanti itti baramne jiru itti hanbareen mana tokko hojii nagashanii jennaan. ሰራተኛ ጀት ነው ማለት ጋፍሽ ነው ማለት አኔ እኮ ሰራተኛ ምት መቃን ቀመጀለኝ ኢሳ ቦደ ማልማ ፍደቢነት ደብስ ተጋፍሽ ጀት ፎቂ ሰደፈራ ኛታ ሸ አቺ ገዲ ደርበደ ወጂራ አማ ኢሳ አማ ከነ ቆም በመረከለ ኢሳ ጃዛ ቆምትና ና አይቴ መንከሳ ትብሬ ኮሸራራተው ከራ ኤጋ ቪዲዮ አገር እርገላል ኢንጋ አኒሞ ዋንጅሩ ስንትኒማ ወንታ ፊንጀቱ አንገዱማ ስንትኒማ ነጋለ እንደጋኔ አሸማ አርከፉኒ kabajamtootaa fi daawwattootaa hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nageenyi koo kan jaalalaaf kabaja bakkaaf jirtan sinitti faa baay'atu jecha warroonni mana keenya haarawaa taatan subscribe like share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha egaa akkuma viidiyoo dhaggeeffattanii walitti deebineen jechuudha. Akka isin jechaa jirtu isinii galeera. Dubartiin manatti dhalte jetti sadu dhalteen namaaf miti akka naannoo keenyatti ta'e dhalteen fardaa fayyadama malee namaaf hin fayyadamu. Dubartiin deesse jedhamti. Dubartiin kabaja qabdi waan ta'eef deesse jedhamti malee dhalteen jedhamtu. Tokkoffaa afaan keetii irratti safuu cabsuu kee isaan beekuu ni dandeessa. Inni lammaffaan icciitii manatti dhaluu kee icciitii manatti dahuu kee miidiyaan maal sii godha? Miidiyaan maal sii godha? Intala guddisa badde. Odoo guddisa tulte waan argite miidiyaa irratti naasoftu jechuudha. Innaa deessee kaateet deessee daawuni nawree osoo hin taane garuu dubartiin takka osoo hin heerumiin gaafa manatti deessu hamilee maatis ni cabsiti. Namoonni maatii saniin intalli isaanii sun manatti deesse ni jedhuuni. Haati ishee mataa gadi qabatti ishii qofa osoo hin taane ishiinis ni qaanufti. Daa'imti sun diqaalaa jedhamti waan ta'eef qaanyi dhahee dubartii manatti deechu qaanyidha. Garuu kan dhalatu sun nama yeroodhaaf garuu mataa nama gadi cabsaa jechuudha. Deebiitii immoo daa'imti sun isaa gafedhees guddatoo gafedhe diqaalaa jechuun isaanii hin oolamu jechuudha. Isa siin hin jenne ani garuu hamilee shamarran hedduu cabsaa jirta miidiyaa kanarratti jechuudha. Biyya irratti gadi hin teenye biyya irratti duriyyinnati ishii gadi hin teenye biyya Arabaa Saa'ud Arabiyaa dhuftee madaamin sarraatinyaa jennaanin akkam sarraatinyaa naan jette madaam dhaalolti. Odoo beektee hiika sarraatinyaa beekuu qabda turte dura jalqaba jechuudha. Sarraatinyaa jechuun maqaa kabajaati. Maqaa kabajaati. Hojjettuu jechuun maqaa kabajaati. Siniif galee namoonni tokko amma gizeen utuu shaqqaalaa kaddaamaa nuun jedhaniin aarraa garuu maqaa keenya kabajaa akka ta'e beektu. Kabaja nutti uwwise. Isaan biratti kabaja nurraa fuudhu biyya keenyatti garuu kabaja nutti uwwiseera. Namoonni hedduun kabaja akka nu godhan kan nu olii kan duraan kabaja nu qabne har'a gaafa shaqqaalaa taane kabaja gurguddaa arganne irratti. Inni lammaffaan sarraatinyaa hojjettoonni mootummaa hunduu sarraatinyaa akka jedhaman beektaa sammuu kee keessatti cala si'aa jedhu. Warroonni addunyaarra jiran muluun warroonni hojii qaban muluun ሰራተኛ yoo hojjetaa mootummaa taate የመንግስት ሰራተኛ hojjetaa mootummaa siin jedhu yoommoo mana namaa hojjette hojjettuu mana madaamii siin jedhu afaan oromootti soo deebi'e garaagarummaan qabu hojjetanii argachuun cubbuun qabu sarraatanya naan jechuun shaqqaalaa kaddaamaa naan jechuun anaaf qaanyee miti anaaf akka mataa kootti qaanyee miti namoota gariidha garuu maqaan hojjettu jedhu qaanyee ta'uu danda'a. Inni lammaffaan inni sadaffaan ishiin sarraatanya naan jennaan fooqii sadaffaarra nyaata ishiitti gadi ha'ee jette. Kuni roonki dubbii sobaati jechuudha. Miidiyaa irratti waan sobdu dhabnaan kana sobuu gadi baate. Madaam irratti nyaata darbuu dhiisiti.
nyaata darbuu dhiisiti osoo afaan badaatti sagalee ol kaastee bira dhaabbatteetti dubbatte dizuma san si dhamanaasu jechuudha. Unkaan gadi si baasanii deemisiin jedhu mana kontiraata dhufte akka ati jechuun olumaa galatti dhiiranan janajjanamee mana madaamii sanii ba'ee yoo jetteetoo aga warra Ameerikaa tokkotu na baasee aga jettu dhiirri na janajjanee Bangaalii wayii na janajjanee mana madaamitii na baasee achi isa bira dhaqee akkuma biyyatti baradhisan akkuma biyyatti dhiira malee gadi taa'uu didee daa'ima warra kiyyarratti daa'isan biyya Arabaatti illee gannatee ittisuu didee biyya Ormaatti illee dhiira malee taa'uun dadhabee jettu aga fireendii baase jettu. Kan akkanaa kanneen wajjin maqaa shamarran biyya Arabaa olitti qabamee bade olitti qabamnee banne jechuudha. Ana wanni na gaddisiisu tokko yoo jiraate shamarran tokko ofii isaaniitti sammuu qafoo ta'ee yaadu dadhabee dhiirri sagalitti taphatee abdii dhiirarraa kutatanii shamarran nagaa kan balleechuuf miidiyaa irratti gorsantu garaana nyaataan. Kan immoo dhugaatti fakkaate karaa ishiin deemte kana deemuuf anillee akkashii tanan godha madaami tiyya tanan arrabsa waa wayii dhuuma mana kanaa hin ba'uu barbaada jettee yaaddu takka illee dhabamtu. Dhugaa ana jechuun ani ishiidhaaf miti garuu viidiyoo kana sheer godhaati mucayyoo hawwii jedhamtu tana biraan naagaa jechuudha. Namni wallaaltan hin jirta waan ta'eef namni kaayyoo hin qabne ofii isaatii kaayyoo dhabee biyya Arabaa taa'ee nama arrabsuu dhiira arrabsuu akkasumas immoo akkana jechuun bilbila iPhone bitee ani iPhone 3,000 nan bite jedhee miidiyaa irratti of afarsuu kuni bu'aa nuuf hin qabu. Warroonni kaayyoo qabdan warroonni boruu keechani bareechuu barbaadan mana madaan ta'a gadi jedhaa hojjedhaa. Manni madaamii kabajaa qaba. Namoonni hedduun mana madaamii kana mana nama biraa yookaan mana ormaa jettanii kan fudhattan jirtu. Manni amma keessa jiraa jirru kun manni amma hojjechaa jirru kun akka mana haadha abbaa keenyaa akka ta'e beekaa. Kabajaa nuu kenne ni hojjennaa waan hojjennu saniif immoo haqa keenya dafqa keenya nuuf kenna jechuudha. Nibgalee kaleecha biyya irratti kabajaa hin qabdu. Kaleecha namarratti kabajaa hin qabdu. Hadha nama meeqatti kabajaa biyya keessatti yeroo bilbila si dawwalan bar si isin hin jedhani isin jedhu sirkeecha darbanii isin jedhani nutti haasa'u. Kabajaa nuu kenne. Kabajaan biyya ormaa maal nu godhaa nu kabajuu baatanii kaayyoon keenya garuu nu kabachiisa jechuudha. Bareenni biyya ormaa maal nu godha gallee bareenna jechuudha. Namni kaayyoo qabu bareeda mana ormaa bareeda biyya ormaa osoo hin taane bareeda laphee ofii bareeda biyya ofii san barbaada jechuudha. Hojjetatee galee biyya ofii keessatti maali nan sammuu banadhee nama ta'eetoo jiraadha jedhee yaada malee miidiyaa gubbaarra ba'ee shi'enni irraa uffata 100 xalabee qibaatii 100 xalabee miikaabbii ofitti laqallaqee quraa fakkaatee as ba'ee warroota kaayyoo qabuun burjaajessu jechuudha. Ofii kaayyoo dhabanii namallee kaayyoo akka hin godhanne burjaajessuuf namoonni as ja'an hedduu jira. Kanaaf ijoolleen akkasitti warroota kaayyoo hin qabne duuba fiiddan warroota kaayyoo hin qabne dhaggeeffatan booda akka nama sanii akka kuftan shakiin jedhinaa jechuudha. Akkasi kanaaf obboleettiin teenyetu nama dhaabbattee deemti malee sammuun ishii qafoo ta'ee jira. Yaaduu dhaabee jira. Wantuma ishiitti dhufe wantuma afaan isheetti dhufe dubbachuu barbaaddi. Bakka dafteetu lafallafi godha. Amma mee ilaalaa kabajaa ishii fuutetti ziq amma nama meeqa intala manatti dhalte jedhee ishee arrabsare. Miidiyaan hin beekaa dhaluu hin beeku jechuudha. Maaf salphisti. Ooma ishiiti maaf salphisti. Raawwatte hojjette goote ammas immoo biyya ormaa dhufte adabatteen teechuu sanu. Kanaaf kaayyoo manaa baatan kaayyoo biyyaa baatan beekaa shamarra akkasii jechuudha. Shamaroota miskiinota immoo ijoollee miskiinota immoo burjaajessina. Ana akkasasinin jedha. Viidiyoo kana sheer godhaa biraan naagaa. Viidiyoo kiyya sirraa nan goolaba warroonni mana kiyya haaraa waan taane
like share godhaa warroonni haarawwatatan subscribes hundasaa godhaa baay'een sin jaaladha baay'een sin kabaja yoon ballecha qabaadhe dhiifama siniin jecha bye bye.